bearish engulfing candle immoo candlestick formation Pricing duraan appitti trend irra ture yookaan immoo bullish structure irra ture. Structure bullish san fixuudhaa fi pricing kana booda marketing gara bearishitti jijjiiramuu fi gara gadiitti yookaan immoo down trend agarsiisuudhaaf akka deemu kaandilii nutti himu tahee kaandiliin bullishiin xiqqishoon gara up trend irratti uumamte sun kaandilii bearishii guddaa tokkoon guutumaa guututti qaamni ishii engulf yoo ta'u ta'e kaandilii formation bifa saniitiin bearish engulfing candlestick pattern jennee lafa kaa'uu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf piraayisiin haa jennu bifa kanaatiin gara olitti deemaa ture. Ergachi ga'ee booda kaandilii buulishii xiqqishoo akkanaa kanaatii fi kaandilishiin bearishii guddaan akkanaa kun dhufee kana guutummaatti if keessatti engulf yoo godhu taate piraayisiin yeroo san booda gara gadiitti gaddeemuudhaaf akka agarsiisu candlestick pattern nutti himudha jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf yoo qal'aa ta'eef ammoo piraayisiin irratti maal godhee asii maal godhe gara oliitti bifa kanaatiin ol deemeeti bullish structure irra ture. Bakka kanarraa ka'ee bullish irra ture yookaan immoo up trend irra ture. Erga bullish irra tureetii booda kaandiliin magariisni asitti uumamte kun kaandilii diimtuu kana guutummaa guututti engulf waan taateef candlestick pattern bakka kanatti uumamteen bearish engulf waan jennuuf bakka kanarratti sell position seennee stop loss keenya immoo bakka kana gubbaa kaa'uudhaan stop loss kaa'uudhaan take profit immoo key level illee naannoo kana jiru target goonee take profit ergas keenya booda pricing bakka seelitti seena san booda irraa ka'ee gara gadiitti gaddeemuun take profit keenya kana bifa kanaatiin smash kan godhu kan nuti itti tilmaamnu ta'a jechuudha. Asirratti illee fakkeenyaaf pricing bifa kanaatiin gara oliitti update deemaa ture. Naannoo kanatti immoo buulishii kaandilii xiqqoo takkatu kaandilii beerishii guddaa kanaatiin guututti engulf waan ta'ee jiruuf bakka kanatti maal uumamee jira beerish engulf kaandilii yoo beerish engulf kaandilii waan bakka kanatti uumameef jecha bakka kanarratti maal godhuu dandeenya nuti sell position seennee bakka kanarratti sell position seennee stop loss gubbaa kana kaa'uun take profit keenya immoo key level illee naannoo kana jiru kana target goonee take profit ergas keenya booda kana bakka sell goone kanarraa pricing akkana gaddeemuun take profit keenya akka inni smash nu godhu taasisuu kan dandeenyudha jechuudha. Kanaaf fakkeenya biraatiin yoo qabnu laateef immoo asitti immoo pricing maal ta'e swing high bakka jiru kana break godhuun bullish structure itti fufsiisee asitti illee swing high break godhuun maal godhee bullish godhee yookaan immoo baay'ee kan control godhan ta'e yookaan immoo uptrend ture. Achi booda pricing maal godhe bakka kanatti bullish kaandilii xiqqishaa kanaa fi beerishii guddaa kanaatiin guututti engulf waan ta'eef bakka kanatti bullish engulf kaandilii waan nuqanneef asirratti seeliin seennaa erga asirra seel seennee booda take profit keenya gubbaa kaa'uun stop loss keenya ergas keenya booda take profit keenya key level fuuldura keenya jiru kana fakkeenyaaf TP1s take profit 1 take profit 2 keenya immoo dhufnee asirratti take profit 2 barbaachisaa sanaan akka take profit 3tti immoo take profit 3 keenya immoo naannoo kana keenye TP3 keenya as keenye pricing asirraati bakka nuti sell jenne kanarraa gara gadiitti bifa kanaatiin akka inni gannu deemuuf trade anticipation akkasii fudhachuu kan dandeenyu.